Egaati hedduun kan keessanii rifeensi keenya ni bubuqaa akkasuma immoo ni ciccitaa warroota jettaniidhaaf jechuudha. Egaati ani kana fayyadamee rifeensi kan koo akka hin buqqaane akkasuma immoo akka hin ciccinneef hedduu nama gargaara jechuudha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa nagaa keessanii nagaa koodha galanna waaqayyoo dhafaa ta'u sinne kan nagaa tan abdii guutuun qaba. Egaati harallee viidiyoo haaraa qabadhe dhufeetu jira jechuudha. Akkuma hedduun kan keessan koomentii jalatti naaf barreessitanii rifeensi kan keenya ni ciccitaa akkasumas immoo hiddaan ni buqqaa. Maal fayyadamna yookiin immoo maal fayyadamtaa kan jettaniidhaaf jechuudha. Egaati zayiti qurufudii wajjin danfisuudhaan rifeensa kan keenya baay'ee akka hin buqqaanee fi akkasumas akka hin ciccinne gochuu dandeenya jechuudha. Zayitiin qurufudii ni gurguramallee faarmaasii yookiin immoo iddoo zayitiin gurguramu osoo bitanillee ni jira. Akkasuma immoo warroonni immoo gadi baatanii bitachuu hin dandeenye mana kan keenya keessatti akkamittiin hojjetachuu dandeenyaadha kan jedhu jechuudha. Kanan qabadhee dhufe. Egaati viidiyoo kiyya gaxumuraatti akka ilaaltan abdiin isinirraa qaba. Warroonni haaraa gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan anaa dhufsiniin jedheetiin jira. Akkasuma profaayilii YouTube koo jala seenuudhaan viidiyoo tana dura hojjedhee seenaa ilaalan sinin jedha. Viidiyoo koo laayik gochuu akkasuma immoo gaaffii yoo qabaatan koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Egaati warri dura turtanillee viidiyoo daawwachuudhaan akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaban sinin jedha hiriyootan kan koo. Egaati zayitii kana hedduu nama fayyada. Rifeensi kan keenyallee akka dheeratuudhaaf akkasuma immoo halluu bareedaa akka qabaatuudhaaf akka jajjabaatuudhaaf jechuudha. Rifeensi kan keenya akka hin buqqaaneef hedduu kan nu fayyaduudha. Hedduu hundi keessanii yoo akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaati rifeensi kan keenya akkana yoo goone yeroo baay'ee nu luqqaa jechuudha. Warroonni rifeensi kan keessan bubuqqa'u ni beektan jedhee yaada. Egaati zayitii kana akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Tana durallee hojjedheetiin hin jira garuu yoo radeebiin hojjedhu waan jettan lafa radeebii hojjechaa jira jechuudha. Egaati haga xumuraatitti ilaala insinin jedha. Asirratti wanti beekuu qabdan yeroo hundumaa yoo diban rakkoo hin qabaatu yeroo miicunu qofa osoo hin taane jechuudha. Yeroo kamiyyuu dibachuu dandeenya. Egaati gamanumaan gara akkamittiin akka hojjennu san dabarsaa turtiin keessa kana hojiin haa ta'u. Egaati mankaa zayitii haga nugaa jennee qopheeffannee biradisiitti naqna jechuudha. Biradisii qulqulluutti sana booda mankaa yookiin midhaagaa tokko itti goona jechuudha. Qurufudii kan tumame osoo hin taane kan hin tumamin jechuudha. Kan tumame warroonni qabdan garuu osoo kan hin tumamin ta'e bareedaadha. Maaliif rifeensi keenya irratti rifeensi keenya keessatti waan hafuufi osoo kan hin tumamne ta'e irra bareedaadha jechuudha. Qurufudii mankaa tokkoo fi zayitii haga nugaa jettanii ofii keessanii yaadan jechuudha. Egaati erga abiddarra gootanii booda abidda jala qannasuudhaan haala kanaan ofii isaatiin daffa jechuudha. Ofii isaatiin erga daffee booda akkuma sirraa argitan kana qurufudii yeroo duraa diimaa ture amma gara gurraachatti deebi'ee jira jechuudha. Maaliif hedduu hangi barbaadnu sun zayitii keenyatti akka nuuf bahu hangi barbaadnu sun irraa nuuf bahee jira waan ta'eedhaaf egaati qurufudiin keenya gara gubachuutti yogguu deemu irraa baasnee lafa keenya jechuudha. Erga irraa baasnee lafa keenyatii booda erga irraa baasnee lafa keenyatii booda zayitiin keenya qoruutu ni eegina. Akkasuma immoo guyyaa biraa dibachuu barbaadna yoo ta'e illee lafa keenya akkasumatti qurufudii wajjin jechuudha osoo keessaan dhimbiibin. Sana booda gaafa dibachuudhaaf taanu qurufudii kan keenya haala kanaan keessaa dhimbiibannee meeshaatti dibachuu barbaadnu sanatti ni naqanna jechuudha. Meeshaa ofii keessatti dibatan qabaachuu dandeessanii warroonni meeshaa hin qabne immoo harka keessatti dibachuu hin dandeessu jechuudha. Garuu osoo wantoota akkanaatti dibannu qabaanne baay'ee bareedaadha jechuudha. Maaliif buqqee keenya hunda akka walii ga'u nu gargaara jechuudha. Harkaa yoo dibanne rifeensa keenya hedduu wal ga'uu baachuu danda'a. Egaati haala kanaan rifeensa keenyatti afuufaa akkasuma rifeensa keenya addaan qooduudhaan jala isaatti dibuudhaan rifeensi keenya hiddisaa akka jabaatuu fi akkasuma immoo akka hin buqqaane akkasuma akka hin caccabne qarqara isaatti illee dibuu dandeessu jechuudha. Egaati erga dibdanii booda haala kanaan maasaaj gochuu hin dagatinaa. Zayitiidhuma kamiyyuu yoo dibattan maasaaj godhaa jechuudha. Akkasuma zayitii yoo lafa keessan hedduu qorre jechuudha. Amma naannoon nu jiru qorraadha waan ta'eef bishaan xiqqoo keessa keessanii agan allasni jedhutti sana booda osoo dibatan irra bareedaadha. Maaliif qaama keenya illee akka seenee faayidaa barbaannu sana akka irraa argannu gargaara jechuudha. Zayitii xiqqoo ishee yeroo jechuudha. Kanaaf akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaa haala kanaan fayyadamaa isinin jedha. Zayitii kamiyyuu dibattan rifeensa keessan maasaaj gochuu hin dagatinaa. Egaati rifeensa bareedaa fi akkasuma rifeensa kan hedduu namatti tolu akkasaniif ta'u abdiin isinirraa qaba.
wanta hedduu viidiyoo sirratti galakkisuu irratti jechuudha. Hanga xumuraatti viidiyoo son daawwatan warroonni koomenti jalatti gaafii gaafatan jiru jechuudha. Viidiyoo haga xumuraatti ilaalati sana booda mooyyuu wanti isin gallee jiraate gaafadhaan sinin jedha. Akkasuma warroonni YouTube channel keessa subscribe godhin hanga sa'aatii kana ilaalaa jirtan subscribe godhaan sinin jedha. Egaati ijoollee Oromoo wala jajjabeessinu hedduun kan keessan illee baay'ee na jajjabeessaa jirtu guddaa galatoomaa sinin jedha. Obboleeyyan kan koo hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Egaati akka waan hedduu raawwattan isinirraa abdadha jechuudha. Wanta isin gaafatanti ta'e immoo naaf barreessaa. Egaati rifeensi kan keenya rifeensa bareedaa akkasiniif ta'u rifeensi keessan kunuunsuu hin dagatinaa isinin jedha. Viidiyoon tana dura hojjedhe isiniif galakkisee YouTube jala hedduutu jira. Profaayilii YouTube jala seenuudhaan viidiyoos bakka jiru tuqxanii viidiyoo barbaadan argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo hedduun hojjechaatiin hin ture. Seenaatii ilaalan sinin jedha. Hanga xumuraatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraa akkasiin hojjedhu yoo barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaa. Waa'ee maalirratti hojjechuu akkasiniif hojjedhu yoo barbaadan naaf barreessaa sinin jedha. Akkasuma immoo warroonni TikTokii jalatti gaafii adda addaa na gaafattan illee gara YouTube kiyyaa dhuftanii waan na daawwattaniif guddaa galatoomaa sinin jedha. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Egaati subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatti dhangolti deemtu nagaa annaa tunaan sinin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u.